Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad yakkoota garaagaraatiin himataman. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan keenya biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin turtii taasisa. Gareen obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu dargaggoota hokkoraan TPLF diigan jedhamee leenjisaa jira jedhan Dr. Amaanu'eel Asaffaa. Dr. Amaanu'eel Asaffaa itti aanaa garee TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu ta'uun filatamaniiru. Ibsa isaanii kanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa yaa'ii darbeen aangoo irraa waan kaafamaniif pirezidaantummaa isaanii hin fudhannu jedhaniiru. Itti dabaluunis hooggantoonni bulchiinsa yeroo dargaggoota hokkoraan TPLF diiguuf leenjisaa jiru jechuun himataniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay kun waggoota lamaaf karoora malee hoogganamaa jira jechuunis qeeqaniiru. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa herrega dhuunfaatiin galii gochuu ODT'n mirkanaa'e. Adabbiin paaspoortii irraa sassaabamee birrii miiliyoona 18tti dhiyaatu herrega dhuunfaa irratti akka galfame ODT'n mirkaneessee jira. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa adabbii paaspoortii akka sassaabuuf hayyamni osoo hin kennamneef reetii qajeelfama mataa isaa baasuun hojjechaa kan ture ta'uu ibsameera. Tajaajilichi hayyama malee paaspoortii irraa mallaqa adabbii walitti qabaa jira jedhame kun hayyama ministeera mallaqaa malee herrega mataa isaa banuun gara birrii miiliyoona 17.9 argateera jedhama. Dhaabbatichi akkaataa qajeelfama reetii mataa isaatiin adabbii murteessaa ture kaapitaalli gabaasa ODT irraa birrii 1,000 hanga 1,500 kaffalaa akka ture ilaalameera. Odiitarri olaanaan federaalaa akka jedhanitti mallaqni kun herrega dhuunfaatti galfamaa akka turee fi herregni baankii gara fandii afoosha hojjettootaatti jijjiirameera jedhan. Kaffaltii sa'aatii dabalataa fi baasii ayyaanaaf birrii miiliyoona 9.3 kan ol yoo ta'u miiliyoonni 8.6 immoo herrega baankii keessa akka jiru ibsaniiru. Akka ibsa odiitarri olaanaan federaalaa paarlaamaa irratti kenneen galiin adabbii kanarraa argamee mootummaaf dabarfamuu qaba ture garuu kun hin raawwatamne jedhan. Kunis kan ibsame koreen dhaabbata gabaasa ODT hojii kenniinsaa fi bu'aa qabeessummaa tajaajila paaspoortii bara baajataa 2015 fi 2016 ilaalchisee yeroo mari'ate irratti. Argannoo ODT ilaalchisee qondaaltonni amma hoggansa keessa jiran haaraa ta'uu isaanii ibsuu irraa kan hafe dhimmicha irratti bal'inaan deebii hin kennine. Itiyoophiyaan doolaara miiliyoona 251 fandii mallaqa addunyaa irraa argachuuf walii galte. Itiyoophiyaan liqii dabalataa doolaara miiliyoona 251 fandii mallaqa addunyaa IMF irraa argachuuf walii galtee mallatteessiteerti. IMF ibsa sadaasa 27 bara 2024 baaseen gulaallii lammaffaa ji'oota 4 dura waxabajjii bara 2024 keessa geggeesseen waggoota 4 keessatti maallaqa doolaara biiliyoona 3.4 Itoophiyaaf liqeessuuf murteessee kan ture keessa doolaara miiliyoona 251 eeyyamuuf walii galameera jedhan. Gulaallii liqii lammaffaa kana goolabuuf aangawoota Itoophiyaa walii galteerra gahuu IMF gabaaseera. Oduun kun kan dhagahame hojjettoonni IMF kan Alvaro Pirisin durfaman sadaasa 12 hanga 26 bara 2024 Finfinnee daawwachuu hordofeeti. Daawwannaa kanaan jijjiirama diinagdee xiinxaluu fi imaammata diinagdee biyyattii gulaaluuf ta'uu himameera. Haa ta'u malee mallaqa kana Itoophiyaaf gadi dhiisuuf bulchiinsi IMF fi boordiin hojii geggeessituu liqii kana raggaasisuu qaba. IMF jijjiirama diinagdee Itoophiyaa keessa jiruuf beekamtii akka kennus ibseera. Hojiirra oolmaan jijjiirama sagantaa diinagdee biyya keessaa kan akka reetii sharafa mallaqaa qaban murtaa'uu sirritti hojiirra oolfamaa jira jechuun rakkoo mallaqa sharafa alaa furmaata jiraachuuf garaagarummaan gabaa seeraa fi gabaa gurraachaa jidduu jiru dhibbantaa 10tti gadi bu'uu IMF gabaaseera. Waliigalteen amma irra gahame kun waliigaltee gulaallii jalqabaa kan ji'oota 2 dura raawwatameetti aanee boordiin hojii geggeessituu IMF mallaqa doolaara 348 onkololeessa 18 bara 2024 Itoophiyaaf raggaasisee turuun ni yaadatama. Gulaalliin biraa ji'oota 6 itti aanan keessatti kan geggeeffamu ta'uu ibsa IMF irraa argame ni mul'isa. Liqiin IMF kun jijjiiramni diinagdee guddaa mootummaan Itoophiyaa adoolessa bara 2024 keessa hojiirra oolche hordofee kan mudateedha jedhan. Jijjiiramni diinagdee kanaan gabaan sharafa alaa mootummaan to'atamaa ture gara bilisaa akka ta'uuf taasifameera. Jijjiirama diinagdee taasifameen walqabatee Itoophiyaan doolaara miiliyoona 10 IMF baankii addunyaa fi liqeessitoota biroo akka argatu bulchaan baankii biyyaalessaa Dr. Maammoo Mihiratuu gabaasaniiru.
Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Dambidolloo taasisu torbaanitti gara guyyaa torbaatti ol guddise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii torbaanitti guyyoota 3 Finfinnee irraa gara Dambidollootti taasisaa ture sadaasa 27 bara 2017tti balallii guyyuu taasisuu beeksiseera. Daandiin qilleensichaa balallii idilee Finfinnee gara Dambidolloo waggootaaf addaan kutee ture torbanitti guyyaa 3 gurraandhala 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deebisee eegaluun ni beekama. Haaluma kanaanis wiixata roobii fi jimaata hunda gara Dambidollootti balali'aa tureera. Balallii gara Dambidollootti geggeeffamu sababa rakkoo nageenyaa naannoo sanaatiin yeroo dheeraaf addaan citee ture jechuun hawaasni komachaa turuun ni yaadatama. Balalliin guyyoota 3f ture kun gara torbaanitti ol guddachuunis gaaffii hawaasaa guutummaatti akka furu ni eegama. Naannoo Amaaraatti manneen barnootaa 40 ta'an barattoota galmeessuu hin eegalle. Naannoo Amaaraa keessatti manneen barnootaa 40 ta'an keessaa galmee barattootaa kan hin eegalin ta'uu fi aanaalee 17 keessatti manni barumsaa tokkoyyuu hin banamin biiroon barnoota naannichaa ifoomse. Hoggantuun biiroo barnoota naannichaa Muluunesh Dassee qophii barnootaa bara 2017 wal qabatee gabaasa dhiyeessaniin barattoonni miiliyoona 4.5 ol barnoota akka hin eegalin himteerti. Naannichatti bara 2017tti barattoota miiliyoona 7.7 galmeessuuf karoorfame keessaa miiliyoona 2.5 qofa galmeessuun danda'ameera jedhan. Manneen barnootaa tajaajila kennuuf karoorfamuu ibsuun rakkoo nageenyaa garuu danqaa ta'uu himaniiru. Kitaabonni miiliyoona 5.3 ta'an gara godinoota Dassee fi godina giddugaleessa Gondaritti ergamuu, saamamuu fi barbadaa'uu Muluunesh eeraniiru. Manni murtii Somaaliyaa pirezidaantiin biyyattii yakka cimaa fi badiiwwan hedduu raawwate jechuun himatan. Himannaan kunneen garee shororkeessaa Al-Shabaab waliin waliigaluu, malaammaltummaa, tokkummaa Somaaliyaa diiguu, gantummaa, hawaasa humnaan buqqisuu akkasumas seera Islaamaa cabsuun bakka awwaalchaa barbadeessuun hoteela Abbaa Urjii 5 ijaaruudhaaf dabalata jedhame. Seera Islaamaa jalatti awwaalota xureessuun ifatti dhoorkaa ta'uu himanii kunis ulfaatina himannaa irratti dabala jechuun Inside Afrikaan gabaaseera. Kun osoo kanaan jiru adda bilisa baasaan uummata Ogaadeen waldhabdeen mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi bulchiinsa Jubbaalaandii gidduu jiru tasgabbaa'uu akka qabu hubachiise. Naannoo Somaalee keessa kan socho'u adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen muddamni bulchiinsa Jubbaalaandii keessattuu naannawaa Araada Kimboonitti mudate hammaachaa dhufuun akka isa yaaddesse sadaasa 27 bara 2024 baaseen ni beeksisa. Qaamoleen lamaan filannoo Jubbaalaandiitiin wal qabatee seera filannoo irratti wal dhabaniiru. Ergasii pirezidaantiin Jubbaalaand Ahmad Madoobee yeroo sadaffaaf filatamuu isaanii hordofee wal dhabdeen kun itti fufeera. Yeroo ammaa kana mootummaa federaalaa Somaaliyaa loltoota isaa naannawa bulchiinsa Jubbaalaanditti kan qubachiise yoo ta'u bulchiinsi Jubbaalaand gama isaatiin humnoota nageenyaa isaa sochoosuun cimsaa jira jedhameera. ONLF ibsa isaatiin muddamni uumame Jubbaalaand qofa osoo hin taane guutummaa Somaaliyaa tasgabbii dhabsiisa jedhe. Itti dabaluunis walitti bu'iinsi hidhannoon deeggarametti yoo galame lubbuu lammiilee nagahaa balaaf saaxila jedhan. Humnoonni kanaanis akka carraatti fayyadamuu danda'u jechuun sodaa qaban eeraniiru. Qaamolee waldhabdee kana keessa hirmaachaa jiran hundi gochaalee hammeessoo irraa of qusachuu akka qabanii fi furmaanni rakkoo karaa nagahaan akka mariif dhihaatu yaada isaanii kahaniiru. Kana malees hawaasni idil addunyaa gidduu seenee akka araarsus waamicha dhiheessaniiru. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatti sin dabarsina. Miseensonni kaabinee pirezidaantii filatamoo Doonaald Tiraampii fi muudamtoonni White House hedduun doorsisni boombii isaan mudateera jedhame. FBI'n muudamtoota kanneen doorsisni boombii hedduu akka isaan mudate ibseera. Akka waajjirichi jedhutti poolisiin gara mana jireenyaa namoota xiyyeeffannoo argatan jedhaman kana dhufuuf bilbilli sobaa hedduun taasifameera jedhan. Qorannoo poolisiin baneen miseensonni kaabinee haaraa Doonaald Tiraamp kibxata halkanii fi roobii doorsisni irra gaheera jedhan. Dubbi himtuun bulchiinsa ce'umsa Tiraamp Kaarooliin Liivit kaadhimamaa Tiraamp haala baay'ee sodaachisaa fi Ameerikaan ala ta'een maatii ofii isaatiin doorsifamaa turaniiru jedhan. Pirezidaanti Tiraamp doorsisaa fi jeequmsi kamiyyuu akka hin dhaabne fakkeenya gaariidha jechuun himaniiru. FBI gareen ce'umsa Tiraamp maqaa namoota doorsisni irra gahee tarreessaniiru. Kaadhimamaa ministeera ittisaa Piiter Hagasti doorsisni du'aa akka isaan irra gahe beeksisaniiru. Hagasti kana kan beeksisee fuula miidiyaa hawaasaa X irratti kibxata ganama doorsisni akka isa mudate ibsuun doorsisni kamiyyuu aangoo Tiraamp naaf kenne raawwachuu irraa of duuba nan deebisu jechuun himaniiru. Duula filannoo irratti yaalii ajjeechaa lama kan xiyyeeffate pirezidaanti Tiraamp namoota doorsisni boombii argan keessaa garuu hin jiran. FBI namoota bulchiinsa Tiraamp haaraa tajaajiluuf muudaman hedduun balaadhaaf saaxilamuu fi qindoomina qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun nageenya isaa cimsuu beeksiseera. Namoonni himannaa yakkaa Tiraamp irratti baname ilaalaa jiranis akkasuma doorsisni boombii akka isaan qaqqabe yaadatama. Oduu
biraatiin Raashaan magaalota Yukureen irratti misaa'ila kiruuziin boombii darbatte. Yukureen misaa'ilonni Raashaa kunneen bakka bu'uuraalee anniisaa irratti argaman rukutuu beeksifteerti. Raashaan erga waraanni kun jalqabee saffisa guddaa agarsiisaa kan jirtu yoo ta'u naannoo Yukureen hedduu to'achaa jirti. Har'a Raashaan misaa'ila kiruuzii fayyadamuun magaalota Yukureen adda addaa rukutte jedhamee gabaafamaatiin jira. Ministeerri Enerjii Yukureen Heenrii Holishchenkoo fuula feesbuukii isaanii irratti odeeffannoo dhimmicha irratti qoodanii diina bal'aa jechuun bu'uuraalee humnaa ammas xiyyeeffannoon itti jira jechuun dhaamaniiru. Kantiibaan magaalattii ergaa telegiraamiin dabarsaniin diinni magaalaa Kerkiv misaa'ilaan haleeluu itti fufeera jechuun haleellaa misaa'ila kiruuzii Raashaa mirkaneessaniiru. Raashaan ganama har'aa misaa'ila kiruuziin magaalota Yukureen rukutteerti. Misaa'ila meeqaan akka rukuttee fi hammi miidhamee haga geessise garuu hin dubbatamne. Waraanni kun misaa'ila fageenya dheeraa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yukureen keessa jiru hayyamuu isaanii hordofuun haleellaa raawwatamu cifee itti fufeera. Mooskoo Yukureen misaa'ila haaraa fageenya giddugaleessaatiin yeroo rukuttu hawaasa addunyaa kan rifachiise yoo ta'u, waldhabdeen misaa'ila Yukureenii fi Raashaa hanga tokko dabaleera jechuun yaaddoo dabalaatiin jira. Haa ta'u malee erga waraanni Yukureen waliin jalqabame as Raashaan saffisa ariifataa agarsiiftee naannoo Yukureen to'achaa jiraachuu xiinxalloonni ni dubbatu. Waraanni Raashaa torbee darbe keessa qofa lafa Yukureen iskuweer kiiloomeetira 235 to'achuu kan himamu yoo ta'u, kun bara 2024tti reekardii haaraadha jedhameera. White House lammiilee Ameerikaa waggoota dheeraaf Chaayinaa keessatti hidhamanii turan 3 gadi lakkifamuu beeksifte. Mootummaan Ameerikaa lammiileen Ameerikaa sadan Mark Sweden, Kaayilii fi Jeen Lueng to'annoo jala ooluu fi amma gara biyya isaaniitti deebi'aa akka jiran beeksiseera. Chaayinaan gama isheetiin dhimmoota akkanaa akka seeraatti ilaala jetteerti. Mark Sweden himannaa qoricha sammuu namaa hadoochuutiin murtiin du'aa kan irratti murtaa'e yoo ta'u, Kaayilii fi Jeen Lueng ammoo basaasa shakkamanii to'annoo jala oolanii turan. Ji'oota dhumaa bulchiinsa Baayiden keessatti Beejing Ameerikaa waliin waliigaltee dippiloomaasii hin baramne raawwatteerti. Ameerikaanonni kunneen waggaa 3 hanga 12 maniidhaa Chaayinaa keessatti akka dabarsan ni beekama. Oduu xumuraatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hizbollaa hordofee buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiraachuun dubbatame. Pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden waraana baatiiwwan 13 fi Israa'elii fi Hizbollaa garee hidhattoota Iraaniin deeggaramaniin kan Libaanos keessa socho'aniin ture akka dhaabatuuf waliigaltee dhukaasa dhaabuu labsaniiru. Ibsa waloo Ameerikaa fi Faransaay kennaniin waliigalteen kun waraana Libaanos keessatti geggeeffamaa jiru dhaabuu yoo ta'u, Israa'el balaa Hizbollaa fi garee shororkeessitoota biroo irraa akka eegu ni ibsaniiru. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaazexeessitootatti himanitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun dhaabbata akka ta'uuf kan qophaa'edha jedhan. Haala waliigaltee kanatti Hizbollaa loltootaa fi meeshaa waraanaa isaa naannoo Biluu Laayin jedhamu kan naannawa Libaanosii fi Israa'el gidduu jiru dabalatee naannawa laga Laataanii gara kaabaatti kiiloomeetira 30 fagaatee jiru keessaa guyyoota 60 keessatti ni baasa jedhameera. Loltoonni Hizbollaa naannoo sanatti humnoota waraana Libaanosiin kan bakka bu'an ta'uu fi meeshaalee waraanaa akka baafamu akkasumallee deebi'ee ijaaramuu akka hin dandeenye ta'uu mirkaneessuu qondaalli olaanaan Ameerikaa himaniiru. Guyyoota 60 keessatti Israa'el humnootaa fi namoota nagaa ishee hafan suuta suutaan ni baafti kan jedhan Baayiden lammiilee nagaa daangaa gara lamaan jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuun itti fufa jedhaniiru. Akka waliigaltichaatti waraanni Libaanos loltoota 5,000 gara kibbaatti ni bobbaasa jedhamee ni eegama. Haa ta'u malee gahee isaan dhukaasa dhaabuu kabachiisuu keessatti qaban akkasumas yoo barbaachisaa ta'e Hizbollaa waliin walqunnamuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee gaafiin jiru kunis biyya qoqqoodinsi garee gadi fageenyaan jiru keessatti wal dhabdee hammeessuu danda'a jedhameera. Haa ta'u malee gahee isaan dhukaasa dhaabuu kabachiisuu keessatti qaban akkasumas yoo barbaachisaa ta'e Hizbollaa waliin walqunnamuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee gaafiin ka'aa kan jiru yoo ta'u, kunis biyyoota qoqqoodinsi garee adda addaa hedduun keessa jiru caalatti wal dhabdee hammeessuun sodaa biraa uumeera. Waraanni Libaanos gumaacha michoota idil addunyaa Libaanos tokko irraa hir'achuu danda'u irraa ka'uun dirqama waliigaltee kana jalatti qabu qabeenya mallaqa humna namaa fi meeshaalee bu'aa dirqamaa akka hin qabne ibseera. Garuu qondaaltonni biyyoota dhihaa hedduu Hizbollaan dadhabeera. Yeroon kun yeroo mootummaan Libaanos naannoo biyyattii hunda irra deebi'ee to'annoo isaa jala oolchu jechuun gabaasaatiin jiru. Waliigaltee mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti 17-1 kan bara 2006 waraana Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti geggeeffamee ture xumuramee baay'inaan ni hordofaa jedhameera. Murtee 17
duwwaa tokko jalatti naannoleen kibba lixaanii jiran naannolee mootummaa Libaanosii fi humna nagaa eegsistuu UN irraa kan hafe humnoota hidhatan yookaan meeshaa waraanaa kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba jedhameera. Israa'el Hizbollaa bu'uuraalee misoomaa bal'aa naannoo sanatti akka ijaaru hayyameef kan jettu, Libaanos ammoo sarbama Israa'el raawwattee balallii yaala waraanaa dabalatee naannoo daangaa ishee irratti taasiftu raawwachuun ni himatti. Naannoo sanatti loltoonni Ameerikaa lolaa jiran garuu akkuma kanaan dura humna waraana Libaanosiif deeggarsa waraanaa ni taasifamaa jedhaniiru. Haala kana keessatti garuu akkaataa idil addunyaatti waraana Libaanos waliinii fi keessa ni raawwatama. Waraanni Faransaay waliinis walitti dhufeenya qabaachuudhaan jedhan qondaalli Ameerikaa yaadota garaagaraa kennan. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa, oduun isiniin qindeessine kan hanga ammaatti ture. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.